magaalaa Bordoddee keessatti galeewwan maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qabeenya ummataa saamuu fi hawaasa gidirsaa jiraachuu himan. Shira ajjeesee bultoota lubbuu ilmaan Oromoo irratti taasifamu saaxiluu fi ololli sobaa fi daldalli siyaasaa dhimma du'a miseensa WBO duraanii Haacaaluu laalchisee oofamaa jiru ummata biratti mormii fi balaaleffannaa guddaa kaasaa jira. Ministeerri ittisa USA maallaqa waraana Iraan irratti baase bakka buusuuf doolaara biliyoona 80 gaafate. Waxabajjii 24,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Shira ajjeesee bultoota lubbuu ilmaan Oromoo irratti taasifamu saaxiluu fi ololli sobaa fi daldalli siyaasaa dhimma du'a miseensa WBO duraanii Haacaaluu laalchisee oofamaa jiru ummata biratti mormii fi balaaleffannaa guddaa kaasaa jira. Gabaasa qindaa'eef Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Ololli sobaa fi daldalli siyaasaa dhimma du'a miseensa WBO duraanii Haacaaluu ilaalchisee oofamaa jiru ummata biratti mormii fi balaaleffannaa guddaa kaasaa jiraachuutu mul'ata. Namoonni garaa isaaniif bitaman dhimma lubbuu ilma Oromoo ragaa wal faalleessu uumuun ummata burjaajessuuf yaalaa akka jiran saaxilameera. Warri raga funaannachuuf jecha soba facaasaa jiraniif dhugaa kanaan dura beekamu wal bira qabanii xiinxaluun akka danda'amutti ragaaleen ifa baasanii jiru. Soba har'a facaafamu Haacaaluun erga harka laateen kaasee rakkoo sammuu godhate of ajjeesuuf yaalaa ture. Harmeen isaas kanaan dura sababa isaatiin of ajjeeste jedhanii du'a isaa xiqqeessuuf yaalu. Dhugaa kanaan dura gaafa inni harka kennatu namichumti har'a soba kana dubbatu Faarsee Bulaa Dammaqaa Nagaasaa qubee maxxansa isaa kanaan dura irratti akkas jedhee faarsee ture. Wareegama bilaashaa irraa baraaramanii booji'amuun carraa guddaadha. Haacaaluu baga nagaan gara ummata keetitti deebite jedhee dubbate. Garaagarummaan kun akka agarsiisutti gaafa inni jiru goota godhanii erga lubbuun isaa dabartee boodammoo akka nama sammuun tuqameetti dhiyeessanii maqaa xureessuun duudhaa Oromummaa fi amala namummaa aladha. Lubbuu ilma namaa daldala siyaasaa gochuun seenaa fi ummata Oromoo irratti gonkumaa nama hin baasu. Namootni garaa isaanii qofaaf yaadan kan akka Faarsee Bulaa Dammaqaa Nagaasaa olola sobaa fi daldaltoota kanaan oofamu sammuu bilchaataan xiinxalaatii balaaleffadhaa. Lubbuu namaatti qoosuun haa dhaabbatu. Gaddanutti dhagahame akka miidiyaa walabummaa Oromiyaatti ni ibsanna. Jajjabina ummata Oromoo fi maatii Haacaaluutiif dhugaan ni baati, Oromiyaan ni walaboomti. Godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii magaalaa Bordoddee keessatti galeewwan maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qabeenya ummataa saamuu fi hawaasa gidirsaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Aanichaa ganda duwwaa tokko keessatti torban kana keessa murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa kaarta pilaanii lafaa baafadhaa jedhuun ummata hiraarsanii qarshii irraa saamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti namoota lafa baay'inaan qaban irraa qarshii 30 hanga 50tti guuraa kan jiran yoo ta'u kanneen waan kafallu hin qabnu jedhan ammoo qabeenya qabdan irraa walakkatti mootummaaf qooddanii walakkaan isiniif hafa jechuun itti dhaadatanii doorsisuun jiraattota yaaddoo hamaaf saaxilaa jiraachuu dubbatamu. Kana malees sababa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti lola jabaa geggeessaa jiruun wal qabatee humni waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP magaalicha keessatti argaman yaaddoo cimaa keessa galuu irraa kan ka'e konkolaachistoota hundaan rakkoo nageenyatu jira jechuun galgala sa'aatii 12 olitti deemuu akka hin dandeenye akeekkachiisanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa feeraniiru. Ministeerri ittisa USA maallaqa waraana Iraan irratti baase bakka buusuuf doolaara biliyoona 80 gaafate. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Ministeerri ittisa US maallaqa waraanaa irratti baase bakka buusuuf doolaara biliyoona 80 gaafate. Ministeerri maallaqaa US maallaqa waraanaa Iraaniif jecha baase bakka buusuuf doolaara biliyoona 80 akka isa barbaachisu mana maree biyyattiif dhiyeesse. Waajjirri pirezidaantii US gaaffiin maallaqaa kun ammallee ifatti kan hin dhiyaanne ta'uu ibsus Ministeerri ittisaa Pete Hegseth garuu guyyoota darban gara mana maree deemuun bakka bu'oota ummataa waliin wal arguun dhimma kanarratti dubbataa turuusaa ibse.
Associate Press AP maddeen dhimma kanatti dhihoo jiran garuu ibsuuf aangoo hin qabne irraa odeeffachuun akka gabaasetti waraana Iraan ilaalchisee gaaffiin baajata mana mareef kan dhihaate torbee darbe ture. Ministeerri ittisaa itti aanaa US kan ta'e Stefan Feinberg gamasaan dhimma baajataa kanarratti miseensota mana maree hedduu waliin dubbachuu ibse. Dabalataan gaaffiin baajata kana bal'inaan waajjira bulchiinsaa fi maallaqa mana mareechaaf dhihaachuu ibse. Waajjirri ministeera ittisaa Pentagon jedhamuun beekamu garuu dhimma kanarratti gaafatame yaada hin kennine. Gaaffiin baajataa dhihaate kun miseensota mana maree Pireezidaanti Tiraamp Iraan waliin waraanatti seenuu hin deeggarre irraa mormii karaa. Gaaffiin baajataa dhihaate kun miseensota mana maree Pireezidaanti Tiraamp Iraan waliin waraanatti seenuu hin deeggarre irraa mormii kaasa jedhamee eegama. Miseensonni Ameerikaan waraana Iraan seenuu morman qaala'insa jireenyaa lammiilee Ameerikaa mudate akka daafoo waraana kanaatti kaasu. Caamsaa darbee waltajjii gaaffii deebii mana mareechaatti qophaa'e irratti waraana ummanni hedduun morme irratti maallaqa lammiilee Ameerikaa dhangalaasaa jirtu jechuun Pete Hegsetitti dubbate. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.